argeera ana kaunti amma isi ittiin seente sila arge kulola na shakkisiitta malee booloo na gaafatteerti. haa ta'u kaa Footoo mucayyoo gadhiifteerti isiidha. Kan isii duuteetti miti kun. Kanaafuu argeera garuu na shakkisiiftan malee. Ishuma bari mana shi Sa'aatii afuriin dura sa'aatii shaniin dura ooloodhaa jettee sa'aatii shaniin dura tokkiin kun hin banamne. Argeera garuu fooloo 100 qabdi naan jettan ibbo. Subhaanallah. 100 qabdi naan jettan. Fooloo 256 arge laan. Yeroo isiin ila 256 arge. Fooloo deebiseeraa fi. Amma 570 keessatti. Ayyee taaptaaf let's go. Taaptaafi miiliyoona guutaa jala keenyattu taphamee lamaatii jedhame jechuudha. Qabamee lamaa waa tokko isinii borsaa keessan hin galleeyyuu taaptaaf godhaa keessattuu ijoolleen shamarran. Eenyuun caalatti manni kun mana keessani? Kunoo jiraa keessanii miti du'aa keessanuu barbaadaa jirra. Taaptaaf godhaa neetworkiin nu qabaa jira. Amma torba barreeffattee jira na ollaa galchaa. Sagantaatti deebina isin harkaan gadi hin taa'ina gurra dhaggeeffataati. Ollaa galchaa ilaalaati. Kunooti. Warqee na jala darbitee kaate. Argeera kunoo. Wallahi na qabee jira kunoo akkanii naannaaru wallahi. Taaptaabii akka miiliyoona keessa hin dhaabina. Kunoo argeera harkiseera la. Harkisee hin jira olgali giifti. Si harkisee hin jira olgali. Bakka an jiru taaptaaf godhaa miiliyoona guutaa. Naannaara miti ijoollee. Warri kasii irrattan immoo lammii dhiifamaa wajjin nuti qabadha. Warri jala jirtan taaptaaf koppiliink sheeriin dhaabina. Taaptaaf koppiliink sheeriin dhaabina. Manni kun haada yaani akka namni baay'ataa deemuun haqni namaa ba'a deema. Isin galee akka namni baay'ataa deemuun baay'inni namaa maal fayyada? Kana hunda silaa teenyeen ijinu. Osoo namni baay'een jiraate. Obboleessa ishiitii nagalchaa ka jedhu tokkotu immoo argame amma. Obboleessa ishiitii Tarreessa. Oy argeera. Tarreessa eeyyee. Tarreessa gash. Tarreessaan arge. Warri murii taraa nama ofii barbaadan yookiin nama ofii jala jantan ol galfadha isin. Malee nama barbaade yoon galchitu. Yoon kumentii hedduu isin. Mubee micayyoo dhoftee turtee iyyuu bara. Ol galcheen ture ammas irra deebii torba barreeffadhu. Tarreessaa si harkiseera ol gali. Warri gastii buufatanii taa'attanu. Miutii qabadhaa warra sirra jirtanu qoya obboleessa gaaddisaa miutii godha. Okay. Warri asirra jirtanu ajjala jirtanu taaptaabii hin dhaa. Nuuni immoo asirratti dhuftee dhugaa micayyoo kanaa baafna reef micayyoo kanaa barbaanna. Namicha kana wanni isaa nu hergi lakkoofsa isaa nu erginnan namichi narraa cufate karaa feesbuukis karaa meseenjeraas karaa hundayyuu narraa cufate namichi silkii jijjiirate namicha hin beekutti lookeeshinii mana namichaa immoo nuu kennennaan hin beeku dura laal mana dhaqnee jedhan addeebiiniitumaa jedhan lookeeshinii mana namichaas hin beennuu jedhan. Lookeshiiniin murteessaa miti. Lookeshiinii yoo beekanuu wayi mana namaa balbala dha'uu dandeetta. Tilifoonni yoo namarraa. Mubaarik. Ifama yeroo tokko nuti maatidha. Mubaarik. Ayyee. Maatii obboleettii keenya duuteeti moo? Mubaarik nuti maatidha. Akka carraa ta'e kondichii nu jala qabaa jira. Ayyee. Maatii mucaa duutee moo? Moo maatii si kanaati? Gaaddisaa?
Maatii mucaa duuteeti. Eeyyeni. Tole. Dubbadhu yaada kee dubbadhu. Duuba mucaa keessanii dubbadhaame duuba mucaa keessanii eenyu kan isinitti hime maal jedhe isinitti hime maal dhageessan mime dubbadhaa neetworkiin qabu. Sagaleen shwayyoo kee Ayyee bilbila akka dhageessisne. Innaa sanaa booda erga nutti himamee booda akkaataa kamiin akka ishiin duute nutti himuu hin dandeenye akkuma ilaalaa jirtan kana suura sanadha kan ishiin nu ergite suura konkolaataa sanii nu ergite konkolaatichiin fanadda'eetu mucoon achi keessatti duutee kan nuun jette. konkolaataan fanaddee isiniin jette kaleessa dheengadda akkasiin mana hojiidhaa ba'aa jirtu namni isinitti hime jira yookiin obboleettiin keenya isinitti himteetti. Namni nutti men jiru Akka hojiidhaa ba'aa qofaadha kan nuti dhageenye. Namni nutti men jiru duushii kana qofaadha kan nuti dhageenye. maatii isin beektanu isin maatii isin beektanu maatii obboleettii keenya bilbiltee isinitti himte kana warqee. Waan asala jirti galchaatiyyuu micoon asala jirti. Meerre eessa jirti? Micoon asala jirti ilaali mee barreessiti darbitee tosintuun argine malee waan baay'atee keessa mizimmette. Warqee torba barreeffadhu. Warqee Wanta namni torba barreeffadhu moderator warqee magarsaa galchaa. Makanatti gaaddisaa yaada isaa fixatu. Warqee magarsaa torba barreeffadhu. Meerre ijogoota argaan jirre moo moderator egaa warqee magarsaa kan jedhu ijoolleen meeshiin godhaa jiru dhugaatti. Abaaboo kennaarti moo jennu? Maal lakkoofsa 58 irra jirti jedhanii qoy galatooma 58. 58. yeroo isin jechaa jirti kinoo ishee waan jettu kanattu Gastii keessa ilaalame. Gastii keessa ilaalaa. Mubaarak hin jirtu eessa ijoolletiin meeshiin godha malee ishiin hin jirtu bee. jirtu isin hin galle malee micoon jirti darbitee ta'u barreessiti wanta namni waan ishee yaadaa jirti. Gastii warqee sii keessa ilaalaa. Mubaarak hin jirtu. Warqee sii. Warqee. Isiidha warri isin argitan isiidha kun. Ishiidhuma. Ayyee. Ishuma. Warqee akkam jirta? Warri kaan mootii qabadda. Warri kaan mootii qabadha. Warqee. Ana ettetti isiidha. Warqee akkam jirta? Warqee akkam jirta? Koppiliin ishee godhaa. Baga nagaa taate dhiifamaa wajjin viidiyoos nu ba'i. Warqee dhiifamaa wajjin viidiyoo as nu ba'i. Warqee yoon dhagaa matee viidiyoo si ergeen jira dhuqiitii as ba'i. Viidiyoo as nu ba'i. Inni gaama miti warqee. Nagaa galata waaqaa.
Innagaamaa warqee. Sagaleen koo innagaamaa. Nutti dhaga'ama bobaaraa kishiin beeku malee kan keenu bira ni jira sagaleen kee. Warqee sagaleen koo ni jira. Viidiyoo as bahi viidiyoo mana dhuuti as bahi hin jedhe. Warqee. Olorti seensisaa muraa. Olorti seensisaa 500 waan ta'e qabdi. Sirriitti. Ahaa. 500 wayi qabdi. Buuteetti miti amma. Neetworkii si diimatee jira. Kuma guutaa. Fooloo kuma guutaa akkasii ol galteen. Yes. Fooloo taasisaani. Warqee nagaamaa. Warqee nagaamaa. Sila fooloo si amma kanaa jala keenya. Ammanuma argine yaa nuti hin hordofnu waanta ta'eefu miila nama antaniidha. Mubaarak fooloon qabdu guyyaayyuu argeera dhugaa isa kanallee fooloon qabdu guyyaayyuu. Ayyee kuma guutaa fooloo si kuma guutaa. Ayyee fooloo kuma guutaa warqee. Warqee nagaamu. Injirtu warreettanu ija kooti moonni kun. Lakki Mubaariki warri hin jirtu jedhan kun warra sobani. Sin hin jirtu jedhin akkinoo silaa sin bira jirti dubbaddu. Fooloo kuma guutaa fooloo argu ati andi shii muluu viidiyoo tuutaalleen. Fooloo argu fooloo godhaa. Fooloo godhaa ni jirti. Injirtu warri jala argaan jiran jechuudha. Injirtu yaaru. Hayyee buuseen deebisa. Ammaree buute laa miti. Warqee neetworkii sirreeffadhuuti yoo waayifaayi ta'e daataatti deebisii yoo daataa ta'e waayifaayitti deebisii kottuu ol nuu gali. Torba barreeffadhu. Torba barreeffadhu fooloo siyaa godhannu kottuu ol gali. Namni 3,500 immoo dhimma lubbuuti. Sheer walii godhaa. Koppiliin godhaa. Taaptaabii ol butaa. Mee taaptaabii miilee tokko ngaa jalqaba. Jalqabumayyuu. Sagaleen nu qabaara. Yallaa taaptaabii kuma miilee guutaa. Let's go. Xaba beellamaa namni kiisa sagaatuyyuu jala teessee dhadhaa taa'u si haa dhadha'u. Taaptaap godhi kolola. Miilee let's go miilee. Akka neetworkiin kukkunni. Taaptaabiin baay'ee gargaara nama. Baay'ee nama gargaara taaptaabiin. Platformiin TikTokii gubboo joottooniidha. Joottoonii beektu miti. Joottoonii yoo maallaqni itti kenname malee hin socho'u. TikTokiinis yoo maallaqa argate yookiin taaptaabii argate malee hin socho'u. Taaptaap godhaa maallaqa gaafannu taaptaabiidha. Maallaqa yeroo ga'e maa ol argina. Amma taaptaabii. Miilee guutaa. Maa calliftanii teessu ajjeeftu mana kana. Mannoo mana keessanii yeroo rakkoo qofa Mubaarak waan akkasii jirachuudhaan ajjeeftanii. Taaptaap godhaa akka gadi hin buune baariyaaliin. Nargine kaanitti si haqan baasettee teessu taaptaabii miileena kudhan miilee 20 godhama. Taaptaap godhaa koppiliin godhaa jalqaba. Eessayyuu nattu si. Eessayyuu. Warqee yoo jala jiraatte torba barreessi. Warqee torba barreessi. Argeera akkaawunticha baay'ee zawee argeeraan akkaawunti amma isii ittiin seente sila nargi kolola. Na shakkisiitta malee booloo na gaafatteerti. Footoo mucayyoo gadhiifteerti isiidha. Footoo mucayyooti miti kun isii duute miti kun. Haa ta'uu kaa. Kan isii duuteeti miti kun. Kanaafuu argeera garuu na shakkisiiftan malee.
ishuma barri mana shi jala. Sa'aatii afuriin dura sa'aatii shaniin dura fooloodha jettee sa'aatii shaniin dura tokkiin kun hin banamne. Argeera garuu fooloo 100 qabdi naan jettan ibbo. Subhaanallah. 100 qabdi naan jettan. Fooloo 256 arge laan. Yeroo isiin ila 256 arge. Fooloo deebiseeraa fi. Amma 570 geessetti. Ayyee taaptaaf let's go. Taaptaafi miiliyoona guutaa jala keenya tu tapha beellamaatii jedhame jechuudha. Tapha beellamaa waa tokko isinii borsaa keessan hin galleeyyuu taaptaaf godhaa oltu keessattuu ijoolleen shamarran. Eenyuun caalatti manni kun mana keessani? Kunoo jiraa keessanii miti du'aa keessanuu barbaadaa jirra. Taaptaaf godhaa neetworkiin nu qabaa jira. Amma torba barreeffattee jira na ollaa galchaa. Sagantaatti deebina isin harkaan gadi hin taa'ina. Gurra dhaggeeffataati. Ollaa galchaa ilaalaati. Kunooti. Warqee na jala darbitee kaate. Argeera kunoo. Wallahi na qabee jira kunoo akkanii naannaaru wallahi. Taaptaafi akka miiliyoona keessa hin daamina. Kunoo argeera harkiseera la. Harkiseen jira ol gali giifti. Si harkiseen jira ol gali. Bakka an jiru taaptaaf godhaa miiliyoona guutaa. Naannaara miti ijoollee. Warri kasii dartan immoo lammii dhiifamaa wajjin nuti qabadha. Warri jala jirtanu taaptaaf koppiliink sheeriin dhaabina. Taaptaaf koppiliink sheeriin dhaabina. Manni kun hada yaani akka namni baay'ataa deemuun haqni namaa ba'a deema. Isin egalee akka namni baay'ataa deemuun baay'inni namaa maal fayyada? Kana hunda silaa teenyeen ijinu. Osoo namni baay'een jiraate. Obboleessa ishiitii nagalchaa ka jedhu tokkotu immoo argame mamma. Obboleessa ishiitii Tarreessa. Oy argeera. Tarreessa eeyyee. Tarreessa gash. Tarreessaan arge. Warri murii taraa nama ofii barbaaddan yookiin nama ofii jala jantan ol galfadha isin. Malee nama barbaade yoon galchitu. Yoon kumentii hedduu isin. Mubee micayyoo dhuftee turtee iyyuu bara. Ol galcheen ture ammas irra deebii torba barreeffadhu. Tarreessaa si harkiseera ol gali. Warri gastii guuttanii taa'attanu. Miutii qabadhaa warra sirreettanu qoya obboleessa gaaddisaa miutii godha. Okay. Warri asirra jirtanu